Rakkoo daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee Itoophiyaa gidduutti tibba kana mudate furuuf mootummaan naannoo Oromiyaa hawaasa waliin ta'uun hojii hojjechaa jiru cimsee kan itti fufuu ta'uu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa himan. Pirezidaantiin Lammaan aadaan wal jaalalaa fi kabaja sabaa fi sablammoota biyyattii naannoo Oromiyaa keessa jiraatanii ammas cimee itti fufaa jedhaniiru. Dastaa Toomaa dabalata qabdi. Sababa daangaan walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa fi Somaalee Itoophiyaa gidduutti mudate furuuf mootummaan naannoo Oromiyaa hojjechaa jiraachuu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa himanii jiru. Kanaafis gochaa humnoonni liyyuu poolisii naannoo Somaalee hawaasa Oromoo daangaarra jiraatan irratti fudhate furuufis hojjechaa jirraa jedhan. Hunda dura hawaasni Oromoo aadaa waliin jireenya saboota sablammootaaf uummattoota biyyattii waliin qabu karaa itti fufuu danda'u rakkoon kun furamaa jira jedhan pirezidaantii Lammaan. Kadhaan eenyuun ni kadhannu hin jiru. Imma kana hiikuudhaaf muuxannoo gahaa qabna waan ta'eef. Haa ta'uuti garuu dubbii kana yoo hiiknu takka rakkootti gallee jirra, takkaatti miidhamnee gatiitti kaffallee jirra. Karaa tokkummaa sabaaf sablammootaa miidhuu hin dandeenye, karaa seenaa keenya boruu waliin jireenya keenya boruu balleessuu booressuu hin dandeenye, bishina cimaaf tasgabbii cimaan dubbii kana sadarkaa isaatti madaalanii ilaaluun hiikuun baay'ee barbaachisaadha. Uummanni keenya daangaarra jirus haa ta'u, uummanni keenya giddu galeessarra jirus tasgabbiidhaan sabaaf sablammoota hiyyeessan waliin jiraataniif kabajaaf waliin jireenya kaleessa waliin qabu sababa walitti bu'iinsa daangaatiin akka inni hin boorofne of eeggannoo cimaa taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Qaamolee tokkummaa hawaasaa diiguu barbaadaniif ammoo mootummaan naannichaa hawaasa waliin ta'uun irratti ni hojjetas jedhan. Kanaaf ammoo uummatni Oromoo rakkoo isa mudachaa jiru furuuf mootummaa dhaggeeffachaa deemuu akka qabus pirezidaantii Lammaan himanii jiru. Uummanni keenya wal bira dhaabbannee wal dhaggeeffannee waliin taanee tokkummaa keenya cimsinee waliin hojjechuun imala jalqabne kana etoon gufatiin bitaaf mirga tollaaliif galmaan ga'uun barbaachisaadha. Tokkummaan gaafa nagaa, tokkummaan gaafa badhaadhinaa dhufuu hin danda'u. Tokkummaan kan inni cimu kan inni dhufu rakkina keessatti. Rakkina keessatti wal bira dhaabbachuu danda'u. Rakkina keessatti wal cina dhaabbatanii humna dabalataa, irree dabalataa walii ta'uu danda'u. Rakkina keessatti tokkummaan saba keenya, uummata keenya kan cimuu danda'u. Yeroon isaa mo'ara yoomiyyuu miti. Tokkummaan lallabbiidhaan dhufuu hin danda'u, labsiidhaan dhufuu hin danda'u. Rakkina keessatti wal bira dhaabbachuu, rakkina keessatti wal gargaaruu, rakkina keessatti wal deeggaruu sanatu tokkummaa fida. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma daangaan wal qabatee jiru erga rakkoo mudatee osoo hin taane duras irratti hojjetaa tureera kan jedhan pirezidaantii Lammaan ammas rakkoo kana akkaataa miidhaa uummaticharra ga'aa jiruun furmaati itti kennamaa jedhaniin. Uummanni keenya kan inni hubachuu qabu mootummaan naannoo Oromiyaa har'a gaafa rakkoon dhalate osoo hin ta'in waggaa kana guutuu dhimma kana akka laayyootti akka salphaatti etullaaliin gaaf tokko tun dagatii halkanii guyyaa irratti hojjetaa turee jira, ammas irratti hojjechaa jira. Ammas dhimma kana hiikuudhaaf furmaata isaa malu sadarkaa isaa rakkichaatiin fala kaa'uufiidhaaf hojii guddaa hojjechaa turree jirra. Har'as hojjechaa jirra, boruus hin hojjenne. Rakkoo daangaan wal qabatee mudate kanaan uummata keenya qeessaarraa buqqa'ee qeessaatti deebisuufis yeroo osoo itti hin kennin ni hojjennaa jedhan. Uummanni keenya haala hin taaneen buqqa'ee daangaarra jiru jira, qeessaarraa buqqa'ee jiru. Waan biraa irratti uummata keenya irraa gargaarsa biraan barbaadu uummata keenya buqqa'e deebisnee dhaabuudhaaf guyyaa tokko miti ciree nyaatee laaqanatuun dhabiin amileen isaatu gadi bu'iin uummata keenya deebisnee dhaabuu qaba. Kana keessatti uummatichi tumsuu akka qabus pirezidaantii Lammaan waamicha dhiyeessanii jiru. Hojiileen misoomaa mootummaan naannoo Oromiyaatti hojjechaa jiru fayyadamummaa saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattii kan mirkaneessuu fi tokkummaa isaanii kan cimsu ta'uu akka qabus waadaa galle ni haaromsinaa jedhan pirezidaantii Lammaan.